جنتا لفرا لكامل أممني كيايا بيتو روميا إركب عيمي تلفي مكاني سولو لا في دري هروفي لكنين إجانو بوبستا أدك بريني كيس بدالي وترى أدبوني سينا هيدو كبدا دبردوس يوم دوما Situ ya ulfo ada gota kuma Kambile inyo chifte kande bote wafa ijatu kulalte nga simata Kandari ufiste dabari romsita ijatu kulalte jira chita Oromia Oromia Neti barbachi amma sassaba jiru kun dorgommii addunyaatiif nu ceesisa jenneen haa ta'u malee buna qulqullinaan hojjetamu jechuu barbaannetti kun amma mataan isaa oomishtummaan isaa sirriitti waan itti guddateef sirriitti diimatuu hin dandeenye waan inni diimatuu sirriitti hin danda'iniif kana akkanumatti irraa guurra malee bunni barbaadamu kan addunyaa kana keessatti ittiin dorgomnu ka warri saayinsii yeroo amman kanaa qoratee fayyaa namaatiif yaadannoo garagaraatiif jedhu buna akkanatti guurame kana isa kana qofatu wanni kunis osoo Cacawannaan kun osoo makame kun qofti siree irratti guurame gogee haga silaa barbaadame san jiidhiin isaa haga barbaadame san haga siree irra turuu qabu guyyaa tokko qabee haga guyyaa 8-9 siree takka irra turee gogaa natti fakkaate kanaaf tooftaa kanaan kan guuramuu qabu ammatti immoo oomisha humna ijoolleetii ol waan ta'eef haga ammaa irra turuu dandeessu. Ani kaayyoon kiyya jijjiirama kiyya kan maatii kiyya akkuma piraayim ministeeriin yeroo garagaraatti jedhu badhaadhinni kan ka'u mana keessaayi. Kan inni jiru san badhaadhina hunda galeessa badhaadhina maatii finneet eegana badhaadhina biyyaa fiduudhaaf. Kaayyoon keenya inni guddaa kan jalqabaa mana keenya keessatti badhaadhina argamsiisuudhaaf. Lammaffaa biyyi keenya immoo badhaadhina jennu kanatti akka ceetuuf isa saniif buna qulqulluu kiiloogiraamii amma buna bara darbee warri Sidaamaa fadhiyeesse kiiloogiraama 480 gara doolaara Ameerikaa 400 wayititti kan gurgurame jechuudha. Baankii keenya keessa 1.4 biliyooniitu gala jechuudha karaa buna kanaatiin jechuudha. Anillee qonnaan bulaa akkuma qonnaan bulaa sanii anillee buna doolaara Ameerikaa baankii keenyatti galchu. Isa bira kiyya bira taree agachii gochuu barbaada waan ta'eef kaayyoon keenya inni guddaan isa kana badhaadhina hunda galeessa barbaanna jechuudha. Sena hedduu qabda dubbadhuus yoom dhumaa Dhiisitoo yaa ulfoo haadha goota kumaa. Amma saayinsii qonnaan bultootaa fi mootummaan hojjettoota misoomaa leenjisee nuuf erge irraa kaanee haga buna lafarraa kaafnee siree irratti fiduu geennee jirra. Isa sanirra bira tarreetti fageenya isaatii fi gadi fageenya isaatii fi bal'ina boolla isaa saayinsiidhaan akka inni itti qotamee namni saayinsiidhaan qotee akkasitti hojjete akka inni milkaa'ee bira geennee jira. Ani mataan kiyya shiginyi bunaa oomishee qonnaan bultoota dabarsuudhaan buna siree irratti hojjechuudhaan buna gabaa giddu galeessatitti buna qulqulluu sadarkaa 2 ol bahu gabaa giddu galeessatitti dhiyeessee sababii kanaatiin mootummaan naannoo Oromiyaa waamee federaalatti pirezidaantii Itoophiyaa Saalawarqi Zawudee Faharkaa badhaasa kiyya meedaaliyaa kiyya fudhadhee jira jechuudha. Amma meedaaliyaa gaafa fudhadhu yaada biraattu naa dhufe. Ani qonnaan bulaa cimaa ta'ee qonnaan bulaa godina Baalee tokkoffaa ta'ee gaafa darbu namni na caalan
akka atileetonni baay'een isaanii gulufaa wal injifatan namni na injifatu namni baay'een achitti jira waan ta'eef namni doolaara Ameerikaa 400,000 300,000 200,000 warri gurguratan waan jiraniif ani immoo isaan caalaa akka Alibaabaan Chaayinaa investara ta'e ittiin ol qabisanitti qonnaan eega bunni gatii akkanaa inni qabaasu taate ani maaliif nama biyya kanaa nama biyyi kun isaan ol jettu maaliif hin taane ka jedhu irra dhaabadhee amma bara kana yoo xiqqaate hojjeta buna kana sassaabu cinatti warra qulqullina irratti oddoo san keessatti hojjetan gara nama lamaa qaxaree hojjisiisaa jira. Kanaaf bira gaa jedhee iyyaata. Ittiin hojjetaa jiranii anis kanumaan badhaasallee fudhachaallee ture kanuma kanaan badhaasallee fudhachaallee ture dhugaa dubbachuudhaaf oomishtummaa isaallee umrii isaa dheerinnaanillee buna caalu oomishaa jirra karaa kanaan. Saayinsiin kun saayinsii dhugaatii kan namni sirriitti qoratee akka poolotikaatti fayyadaman hin taane saayinsii qorannoodhaan bira gahamee addunyaa tanaaf kenname waan ta'eef kun karaa kanaan hojjetuutu irra jiraata. Bosona kunuunsuutu irra jiraata. Gadi fageenya boollaa eeggatuutu irra jiraata. Horii irraa bilisa gochuutu irra jiraata. Ammallee fedhii bunni qabeenya biyya keenyaati. Biyyi keenya buna qabdi buna alergiidhaan birrii ittiin argatu buna qabdi ka jedhu san sirriitti qonnaan bulaan keenya horatee hojjetuutu irra jiraata waan jedhu qaba. badhaatu jannata lafarraa lakkaawwan. Bu'aan bosonaa kaagaa reefuu qaayinu sun amma bunuma asiin jiru kanaa fi kana wal bira qabnee yoo ilaalan oomishtummaa isaa sirriitti kennee jira. Oomishtummaa isaa sirriitti haa kennu malee umrii isaati irratti dhandhama isaati irratti ulfaatina kiiloo firee kanaa irratti baay'ee ulfaataadha. Aduun amma kanatti isa dhawu kun sirriitti oomishaan kenna isaaf ammoo dhiibbaa qabaa jechuudha. Kun miidhaan bosonaa kan bunni bosonaan alatti dhufuu danda'u miidhaan inni geessu miidhaalee akkanaa kan umriin turuu dhabu haramni biyyoo dhufu wantoota kanatu jira waan ta'eef kun sirriitti of eeggannoo barbaada. Sirriitti bosonoomsuu lafa keenya sirriitti bosonoomsuu biyyee keenya sirriitti kunuunsa gochuu fi buna jala buna keenya sirriitti hojjechuu nurra jira. Amma asitti iddoo kanatti buna kan dhaabe 1991 ka'umsa kiyya kaanii buna dhaabuu ittiin jalqabe. Bunni kun ammoo biyya keenya kanatti tempereechara kanatti bunni umrii dheeraa waan turuu hin dandeenyeef bunni isaa gaafa inni irraa taru buna kaan ciree irraa dabarseet sanyii kana riisarchii qonnaa Wallaggaatirraa qorannoo qonnaa Wallaggaatirraa akka dhufe garanatti gaafa saayinsiidhaan bunni akka hojjetamu muuxannoo garaagaraa gaafa garanatti fidan isarraa ka'ee dhaabee ammatti rabbii kee galanni haa ga'u buna kana fakkaatu kana gorbee kan sanyii Wallaggaa hektaara tokko oomishee armaan amma keessa deemnee sirriitti isin daawwachiisuu hin danda'a waan ta'eef akkaataa kanaan irratti hojjechuu dandeenye jira. Hojjannaa wanni marruu qaluudha. Hojjannaa wanni hin taane hin jiru. Biqiltuun iddootti hin ta'u. Amma warra Faarm Afrikaa SOS Saahil warri ta'an ispoonsara nuu ta'an shiginyii kana gara na fiduu irratti. Haa ta'u malee tempereechara aanaa barbaree irratti baay'ee biqiltuun kun akka hin taane dubbataatii turan. Ani ammoo rabbii kee galanni haa ga'u hojjedhee ta'ee jira. Ta'ee jiraachuun isaa ammoo itti gaafatamaa warra Faarm Afrikaa sheerii faana warra hojjetan Indaayilaluufa waliin fidee argisiiseet ragaan kanaa argamee jira jechuu barbaadeetti. Uumamaan badhaatu jannata lafarraa lakkaawameen dhumu uumamni kee ayyoo biyya Oromiyaa. Amma bunni kun buna 91 asitti dhaabe 91 dhaabee gaafa jedhu haalli xiqqishuu olka'iinsi isaa galaanarra waan haga barbaadame sanii gadi waan ta'eef kun gaafa gogeenni armarraa darbu kanaan bakka buufna. Kanaan gaafa bakka buufnu of eeggannoo guddaa barbaada. Yoo xiqqaate haganaaf hagana waddaan hin fakaatin asumaasitti dhaabne dhibeen bunni kun ittiin tare asumaan buna kana qabuu danda'a waan ta'eef dhibee jirmaa haa ta'u kafiree haa ta'u fangasiiwwan garaagaraa haa ta'u amma kanarraa of eeggannoo gooteet akkanatti dura addaan fageessitee dhaabe. Eegana ammoo kana murteetuma sibiila buna kanaan hin hojjenneen jechuudha. Koobduu kanaan hin oomishneen murtee dallaatti galchita. Dallaatti gaafa galchitu sibiilicha gubdaa achi keessaa eegasii wannoo biraatti fayyadamtaa jechuudha. Kun dhibeen isaallee buna kana dhaqqabuu hin danda'u. As keessatti illee ammoo miidhaa biraa gaggeessuu waan hin dandeenyeef buna bakka buusullee hin danda'ama.
dhibee kanaa fi sallee adda baasuu illee ni danda'ama jechuudha. Uumamaan badhaatu jannata lafarraa lakkaawameen dhumu uumamni kee ayyaa biyya Oromiyaa. Irri kee baay'amee tulluu fi mukkeeniin sululaa fi dirree haroo fi laggeenin ijaan buubsita adda kee bareenni keessi kees badhaadhee guuteera albuunni seenaa hedduu qabda dubbadhuus yoom dhumaa. Ya olfo adagoota. Bakki bunni itti gogu qulqullinaan inni itti goguu danda'u achi garasi achirraa haga gara naatiitti meetira 10 yookaan haga meetira 20 fooliin namaa kan shiroo kan bunaa kan maalii kan saamunaa maaliin isaa buna kanarraa fagaatee asitti hafa achitti ammoo foolii bunaa fi foolii bunaa qofatu achi jira jechuudha. Foolii bunaa qofa bunni gaafa dhawu dhandhamni isaa marri isaa hin badu fooliin isaa hin badu. Kanaaf akkaataa kanaan addaan fageessanii hojjetuun warra jiraata. Namni tokko gara buna kana kanatti oomishe gaafa jiru jechuudha. Madda diimokiraasii sirna abbaa gadaa kan ittiin beekamtu kallachi kee wadaa. Si jaalana deessituu sumaan bonnaa harka wal qabannee si guddifannaa harmituu si jaalana deessituu sumaan bonnaa tokkummaadhaan kaanee si guddifannaa. Gaafa dhufee siree irra koru siree dura sireen tooftaa kanaan kan qophaa'u ol ka'iinsi isaa seentimeetira 80 haga 120 akkas ol fagaatee lafarra jiraachuutu irra jiraata. Eeganaa ammoo bunni sa'aatii ganama sa'a duraa ka guurame siree tokko irratti naqama. Sa'a boodaa ka guurame immoo sa'aatii boodaa sana akkasitti naqamee san booda sochiin isaa akkanatti hin taasifamaa fi ganama sa'aatii 2 dura buna sochoosuun hin ta'u dhoorkaadha. Saayinsii bunaatiin diqqisuu jiidha waan qabuuf waan fangasoota harka kee irra jiran san mara isaa ifitti fudhata waan ta'eef sa'aatii 2 fi walakkaa haga sa'aatii 3 eegalee hin sochoosu. Amma galgala sa'aatii 10 fi walakkaa gara 11 gaafa gahe sochoosuun ammallee akkasitti hin barbaachisu. Irra kana sharaa wayii waraqaa wayii akkana irra afameet akkaataa saniin taa'ee tooftaan ittiin bunni gogee galuu ka danda'u mana keessaa kan qabnu kan ittiin dorgomna jennee ittiin irratti hojjetaa jirru tooftaa kanaan buna hojjetameedha. Buna tooftaa kanaan hojjetaa jirra. Siree yoo xiqqaate siree meetira 100 ol harma keessaa qaba. Warri farma Afrikaa faanaa fi kan birriidhaan kan bitadhe jechuudha. Kanaaf qophii kanaan buna as keessatti sharaa irratti bunni afame kan madaabaraa keessa jirullee haa ta'u jooniyaa keessa kan jiru sharaa irratti kaafamee gonkumaa hin jiru. Maali malee siree irratti kan gogeen ala kan biraa kan hin jirre ta'uutu as keessatti jira. Kanaaf tooftaan keenya badhaadhina hunda galeessa jenne san argamsiisuudhaaf ifaajee guddaa nama gaafata. Ifaajee guddaa gaafa nama gaafatu ciniinnattee gaafa ifaajee gaafa milkooftee dagata waan ta'eef akkaataa kanaan hojjechaa jirra. Siree irratti hojjechuudha. Saayinsiidhaan qoratee abbaan isaa ka baasee manwaalii kana kan qopheessee fi
tokko biyyee irraa maalirraa bilisa akka ta'uuf. Nu immoo iyyuu faayidaa biraatu ammayyuu as keessa jira. Sarratanyaan lafarratti gaafa biyyee keessatti isa goysu lafarraa haruun maal jechuun inni hojii yeroo hojii keetii sii qusachuun waan meeqatu as keessa jira. Haa ta'u malee saayinsii isaatiin immoo iyyuu tempireechara akkanaa kanarratti gugee jala isaatiin qilleensa argachaa gubbaa isaatiin aduu argachaa wanni hurrii qasarrii wanni xiqqoon keessa bu'e karaa kanaan keessaa darbaati akkaataa kanaan akka goguudhaa fi walumaa gala ulfaatinni isaa dhandhamni isaa wanni isaa marti isaatu osoo irraan diratiin akka goguuf tooftaa kanaan hojjetamee kanaaf bunni kanaaf amma buna kanaaf buna biraa wal bira qabnee osoo akkanatti suufne sirriitti adda baasuu dandeenya. Abbummaan fedhee adda baasuu danda'a waan ta'eef faayidaan isaa kan barbaachisuuf qulqullina bunaa orgaaniik koofii kana addunyaan kan nurraa barbaadu buna akkanatti gogee nurraa barbaadanii. Kuntaalan jooniyaatti akkanatti gala. Eega jooniyaatti galee booda jooniyaatti galchine jennee finneetuma lafa kanarra kaa'uun hin ta'u. Seentimeetira 10 haga 20 ol ka'iinsi isaa mana irraa akkanatti tooftaa kanaan lafarraa ol kaafnee akkaataa kanaan hojjetaatii jirra. Kanaaf amma qofaa miti. Gaafa hodhamee magaazina gaafa galullee akkaataa kanaan sireen isaaf hojjetamee siree sanirra taa'ee hamma gaafa maashina seenee qulqullaa'ee daakamee gara maashina isaa kan qulqulleessu kan Finfinneetti deemee ekspoortii akka gaafa ta'utti tooftaa kanaan akkaataa kanaan eegumsiisa. Eegumsiisa akka kana duraa caalaa eega gaafa doonyaa keessa seenee kan sirriitti cimaa waan ta'eef akkaataa kanaan of eeggannoodhaan hojjettoonni warri buna kana akkaataa kana qulqulleessanii hojjetan as jiran waan ta'eef kun isaan sirriitti ana caalaa yaada itti kennuu danda'anii jechuu barbaadu. Amma barnoota kana keessaanuu qonna irratti akka hojjennuuf Faarm Afrikaan gahee guddaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf galateeffamuu illee qaba. Faarm Afrikaan qulqullina bunaatii irratti hojjechuudhaaf buna keenya karaa saayinsiitiin umrii isaa tursiifachuudhaaf illee akka hojjechuu dandeenyu dhaabbata nu gargaaraa ture. Siree shiboo irraa ka'ee haga jooniyaatitti. Jooniyaa hamma murtaa'aa ta'e amma 10 amma maalii akkaataa qonnaan bulaan keenya waan baay'atuuf akkaataa saniin nu dhandhamsiisanii turan. Dhandhamni isaan nu dhandhamsiisan sanirra dhaabbannee ani barana ifumaa kiyyaa jooniyaa kana. Jooniyaan kaampaaniitu birrii Itoophiyaa 245 200 abbaan kanaa kun jechuudha. Abbaan amma jabanaa qabu kun 245 gale kaampaaniitti. Duraan birrii 80 fa'aan akkanaan bitaniitti nu raabsu. Isa kana ifirra dhaabbatee tanii dhandhamee kaappii of koof ekselansii faana dorgomaa jira waan ta'eef achi dhaqee mataa kiyyaa afumaa kiyyaa bitadhee gara kuntaala 40-50 akkas bitadhee asitti itti galfachaa jira waan ta'eef dhandhamsiisee kan argisiise bu'aa kana biraan kan nu gahe sirriitti dhugaa dubbachuudhaaf Faarm Afrikaan sirriitti kan galateeffamuu qabu. Kanaaf bu'aa akkanaarra. Yooma jalaa dhufu kun tarii baala isaatii muka isaa wanni garaagaraa keessa bu'a. Kana siree irratti qulqulleessaa ture. Kana siree irratti keessa qulqulleessinee wanni foolii qabu maalillee akkas hin geenye guyyaa guutuu as keessaa hin baanu. Namillee tarii yoo as dhufee kaawwannee dhutaate achitti akkas dhiqatee seenu goona. Burallee achitti qulqulleessina. Kana immoo gizinni gogee kana dura amma torbaan lamaallee kataa'u jira. Torbaan takkaallee kataa'u jira. Aduun hammachaa deemu. Gizee duumessaa xiqqoon tura. Gizee duumessi hin jirre guyyaa muraasa torbaan keessatti illee hin gala. Gizinni gogee galchina. Gizee galchinullee ho'a keessa hin galchinu. Xiqqoo qabbaneessinee gizee ho'a sanirraa gara qabbanaati. Haga fixeensi illee hin buune gizee akkasii san alaa galchaa ture. Haji Muktaar gizee baay'ee waliin turre nu hojiidhaaf as galle boolla kanallee akkanatti ammayyaan dhufanii ilaalanii qotee buloonni guyyarraa dhufanii nu bira dhufanii akkamitti qotan akkamitti akkanatti buna ammayyeessan jedhanii nama tarii lafa hektaara 2 wayii tasii gadi jira. Kana irraa laalee lafa qaraan reenjii godhee Haji Muktaar deebisee oomishuurraa ka'ee irra deebi'ee amma oomishee itti galateeffachaa jira. Irraa galfachaa jira, irraa nyaachaa jira jedhanii haasa'an. Kana malee bunni isaanii tokkollee lafa tuqeen jiru. Bunni isaanii ka dooniyaa keessa jiruuf ka madaaraa keessa jirullee hundi isaatuyyuu qulqullinnumaan muka keessa dabarsanii qazara garaagaraa waan mara keessaa irraa qulqulluu godhanii gara madaabaraatti galchan. Hundi isaatu qulqulleessanii. Kanaafiyyuu bifa oorruu kan 100 keessaa 75 boolloo kanaan kan waliin gahamedha. Bakka tokko bunni gurguddaan bakka irra jiru yoo qabsiisuu dhabe malee hundi isaatu oorruun ammayyatti kan jijjiiramedha. Isaan keessaa dhufu kan isin argitan kana akkana jira. Akkanatti hojjetan jechuudha.
بداتو جنتا لفرا لك ومن دمو ممنيك يا بيتو روميا مالتو ينيما أدابون ساقابدا غاتمي في قلو دتساف رقادا لانغاني فافتري شقوي في هيلي سيري أفكم كمي أما مهولي مدى ديمقراسي سيرنا باقدا كانتين بكمتو كالتي كيودا سجالنا كيستو سمامبونا هركا والقابني سيكون دفنا هرميتو سجالنا كيستو سمامبونا توكو مادام كاني سيكون دفنا دبادروم ستا إجتكو لالتي جراجتا